Tane warra galata tane warra galata tane sitamane Jesus dongadi gatane sitamane Jesus dongadi gatane. Tole bagana kana nuftani maqaan keessan eenyu jedhama eessarraa nuftani waaqayyo as waddaa kanatti maal isiniif godhe meerraa jalaan saba waaqayyoo dubbadha. Maqaan koo Taaddaseen jedhama. Gabaatiin koo baay'eedha. Kana keessa muraasa nu gaafa amma ji'a gaheera. Lafa kana footoo mucaa waliin baatee dhufe. Footoo sana baatee dhufe footoo kana irratti raajii kadhachiise. Raajiin harka isaanii irra kaa'anii deebanii footoo kana irratti maal jedhanii mucaa kana hamaatii tuqe. Warri fuudhe immoo amma torbee lamaatti bakka dhoskan sana sitti si mul'isanii eenyumtu arguu danda'u. Torbee lamaa booda garuu bakka isheen jirtu bakka kana jirti kan jedhu sagalee dhaga'ama. Kanaaf moobaayilii keessaniif maqaa keessan naa kennaati galaa irratti kan kadhana jedhanii akkuma isaan jedhanii gaafa bultii 14 darbe gaafa bultii 15 anumti sagalee gaafa sanaa maunaan adibu gaafa bultii 15 sa'aatii 11 mataa isaatti moobaayiliin dawwalame bakka kana jirti kan jedhu sagaleen dhaga'ame. Gaafa bultii 16 kottaa fudhaan namuchaan mana kootti naa galte kanan dhugaa baa kanan gammade. Mee sabni waaqayyo gooftaa galateeffadhaafi. Tole mucaan keessan utuu namni waaqayyo kadhatanii fuula duraa hammamiif baddee turte erga namni waaqayyo kadhatee fi immoo hammamitti argamtee galtee gara manaatti. Ani guyyaa 3 waliin dhufeddanu. Na sagaleen suni gaafuma jedhame gaafa bultii 14 jedhame gaafa bultii 14 booda na raawwatame kanan waaqayyo na hojjete na raawwate kanan gammadee dhugaa baa gammachuun kun duraa kanadha. Sabni waaqayyo dabalata kana ilisha na gammada. Inni lammataa immoo maadha waldaa kanatti miti aggaadamii isaatii boodadha. Amma baatii 2 ta'uuf adeema. Duwwaa 5tti tajaajilaa jiru. Hiriyaa duukaatuun adeemaa jirutti hiriyaa kanatti itti namaakis hin beeku yoo ture. Dhaqee akkuma dhufee taa'etti nama nana kottaa wambarii kanatti ol ba'ana jedhanii oolan bahee waggaa 28 namni harka keessanii nyaatee harka keessanii dhugee hojii harka keessanii daaraa godhee jireenya keessan akka hin taane sin godhee amma wanaatti sin kunaanessa har'aa booda natti itti darbaa siin jedha waaqayyoodhaan ergaa na dabarsanii ergaa baay'eedha kan isaan dabarsan gaafa sana. Ergaa gaafas darbe keessa waan lamaan argee har'aa qabee hojii tokko lifaatii tokko malee anas si nyaachisa jedhanii sicha isaan jedhanii nyaacha kanas nan argadde kanattis gammadeera kanas na ilisha dabale. Warra kanas hojjetanitti immoo natti darba jedhee akkuma jedhe waaqayyootti darbe warra kana hojjetanis hojii harka isaanii hundumti isaanii akka namaas haa ta'u waan biraas haa ta'u hundumtuu gaafas sagaleen inni naalaa jedhanii sagalicha dhaabbattee kan inni jedhe in argatu jedhe akkuma jedhe hojii harka isaanii in argita ija kenna jedhe hojii harka koos tokko lamaansaa amma hargaan jira jaateef kanas galateeffachuu naa galateeffadha.